Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoodhaa nagaa fayyaadhaa isin jechaa shamaara kafuunee arraan tanaa waliin ol baheef waa'ee gartee amma deemaadhaa jirtu tanaa fi keessattuu jijjiirama amma dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe kana qoosaadha moo oosaadhaa jettanii ummanni maalummaa Oromoon beeyne harroonni hayyoota ibseehee dhufee jijjiirama kana qoosuudha jiru sanirraa hin dubbachuudhaaf ba'e. Silattuu waan naan jaan niin beekama maal naan jaan gantuudha naan jaan. Isaan nama shira isaanii gabbu'ee akkana keessa beeku. Diigmaa isaan deemaniif kana keessa beeku dafanii jaakkataa birootti ka'anii baatiriitti ibsan. Nuuf haarayaa miti. Duraanuu ni beeyna. Asirratti ilmaan Oromoodhaa tokkummaa isaatiin bahaadiyaan kaabaa kibbaan ka'ee jijjiirama amma dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe kana fidate dhiigaa fi lafee isaatti buusee akkasiin fidate jijjiirama kana cinaa warroottan hiriiran abbaan jijjiirama kana Joowar Mahaammadi jaalattaniis jibbitaniis Lammaa Magarsaati Abiyyi Ahmadi Baqqalaa Garbaati silaa arraan tana umrii namaarraa namaaf umrii namaaf arjoomuun taate akka gartee dardaratti nuu deebi'an Joowar Mahammadii fi Dr. Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaatii fi umrii teenyarraa arjoomna. Manguddoon dheebuun biyyaa osoo hin ta'in dheebuun aangoodhaa ariitee fidde jijjiirama dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe kanarratti ilmaan isaanii Koloraadoodhaa fi Oksford Yuunivarsiitii barsiifachaadhaa taasuma irratti jijjiirama kanarra qoosuun hin jiru. Beekaadhaati usne malee dhiiga ilmaan hiyyeessarratti qoosuun hin jiru. Oosaa namarraa miti. Bara 2015 irraa waan ta'e lalisaa hiikkaadhaa tolchee beeka niin beeka. Joowar Mahaammad Umaraadhaa tolchee beeka. Joowar Mahaammad Siraajin jenneen Joowar Mahaammad Umaraadhaa tolchee beeka. Namoonni waan kana keessa beekan ni beekan. Oosaan dalagaan isaa maarreen isaa guutuun keessattummaa aakshina isaa guutuuf jijjiiree tultullaa ta'eeti jira dheebuu aangoodhaatiitti jira. Nama waan kana gabbuusee beekuuf silattuu niin beekaa anamma wanni nama mijjaawu wanni namarratti namaan ja'an gantuudha. Gantuun ammoo isaani. Manguddoon nagayaan wanni isiidhaa teessee haashara dhuguus hasharasaa, habuna dhuguus bunasaa, hafarshoo dhuguus farshoosaa, haraqee dhuguus haraqeesaa dhugaa ijoolleedhaaf du'aa godhuu qaba. Sanbira dabarraan manguddoo akka oosaa dheettee wal jaartee dhuftee dheebuu aangoodhaatiif jijjiiramni ammaa kun hin mul'anne. Jijjiiramni sun jiraannaa nuyi isaan biyyoota meeqaa dhufanii handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti taa'u jiran. Jijjiirama Joowar Mahammadii fi Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaadhaa cinaa hiriiranii dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe. Arra silaa warri gartee achi gubbatti akka isaan badhaasa ol hiiran sadi badhaafamuu qabu. Ijoollee Laggasaa Wagiitii iyyaafatamuu qaba. Maatii Laggasaa Wagii maatii Laggasaa Wagiitii iyyaafatamuu qaba. Maatii Nadhii Gammadaa Gootee Ija Barbadaatii iyyaafatamuu qaba. Maatii Elemoo Qilxuudhaatii iyyaafatamuu qaba. Maatii Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatii iyyaafatamuu qaba. Maatii Jeneraal Waaqoo Guutuutii iyyaafatamuu qaba. Tultullaan achirra dhufteetiiti wanni waliin jettee akkasirraan dabartee harka laagaa nama keessa kutaa namaa tuttuuyte. Inumaa keessa kutaniiti OLF founded in Maccaa fi Tuulama jaan. Abaa'uun bakka itti ijaaramte Maccaa fi Tuulama jaan. I don't care. Maccaa fi Tuulamaas dhiiga kiyya obboleeyyan kiyya. Garuu osuma akkanatti haqa wal saamaniitiiti gareen taaniis Ameerikaa dhabbancharte gareen taaniis Eeltiraa dhabbancharte dhaloonni qubeedhaa qubee generation ol ka'ee wanni isaatiin bu'e waa beekeen rabbiin bofa miila dhorka jaan. Ani kan amma kana isiniin joo kana silattuu niin beeka kanan mufatuu fi kawanni natti juu idduu waa takkaas narraayis hin tartanii jaakkataa wannidhaa namatti uwwiftanii amaaraa namatti uwwiftanii nama shira keessan beeke gaqqabuun aadaa teessani. Sabboontonni ilmaan Oromoodhaa warri barnoota gahaa qabu shamarran irraa yoo taates warra akka Aayishaalii Oromiyaa kana rabbi umrii haa dheeressu
warra akka toltuutuu fa'aadhaa ka biyya alaa keessatti yoo daddalatellee abbaa fi hundeen sabboontota irraa kan warra afaan oromoodhaa dubbatu meeqaatu jira. Shira oosaa keessatti deemu nuti waa meeqa beeyna amma san hunda keessa gasseenuu hin fedhu garuu ammoo jijjiirama kana gufachiifna abiyyii komanna lammaadha komanna maarreedha komanna joor maamma komannaa komachuu hin dandeeysan osoo isin asii wanniidhaan deemtanii makiinaa baddeen deemtanii ummanni maarchadiis beenziin leeksasiin kutanii jiran isin bira akkasittuu baddaadha if kabajaa harka laagaa nunkaayinaa ilaa asii guutamnee jirra taa'aanurraa isin kadhannan mallee taa'aanurraa manguddoon tultullaan dheebuun aangoodhaatti jirtu bazabazaan daakiruma duratti saniin deemtu miimoree duratti saniin deemtu osoo abdeetiin godhin osoo riifreeshin godhin kiiloo 4 seenneettee osoo yaatu qaallittiin seenina hundhaamsa kiyya osoo miimuree durattiitiin osoo abdeetiin godhin osoo riifreeshin godhin aangoodha fudhanneettanii osoo kiiloo 4 fuula keessan duraa iftu akka qaallittiin seenne antanuma qofaan isinii dhaama. Joolleen aangoo walii dabarsitee lakkii bakki kanaa naan hin maltu bakki kanaa siin maltii bakki kanaa siin hin maltu jettee osoo yaatu osoo nam tokko gammoojjii eeltiraadhaa keessatti hin fixin osoo nam tokko barahaa eeltiraa keessatti hin fixin osoo nam tokko soomaaliyaa magdishoo keessatti hin fixin hin ajjeesin osoo nam tokko barahaa suudaan keessatti hin ajjeesin qalamaan qeeroo cinaa hiriirsiftee akkasitti aangoo fudhatte akka keessan kanatti hoteela shaaraatoonii fi iskaayirra deemanii warra jijjiirama kana fide warra silaarraan tana umrii namaa arjoomuun taate namni umrii arjoomaniif Dr. Abiyyii fi Lammaa Magarsaatii fi Joohar Mahammad abbaa qeeroo abbaa jijjiiramaa gooticha ija barbadaa kana silaa warri silaarraan tana maatiin irra silaa iyyaafatamtee badhaafamuu qabduus maatii Laggasaa Wagii maatii Nadii Gammadaa gootee ija barbadaa maatii elemoo qilxuudhaa nama haajee qawwee diina dhukaase kana warri silaarraan tana deemee iyyaafatamuu qabu jechuudha fi badhaafamuu qabu warra kana jechuudha. Maatii Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa maatii Jeneraal Waaqoo Guutuudhaa maatii Taaddasaa Birruudhaa ijoollee tanaatiitu badhaafamuu qaba maatii tanaatiitu silaa barbaadamee hafteen isaanii silaa dhugumaan qoosaan oosaa ta'e jechuudha Oromoo Saappoort Guruup silaa ta'e jechuudha silaa qorattoota Oromoodhaa ta'anii qorattoota aangoodhaa silaa ta'uu baatanii isaan karaan kiiloo 4 qaxxaamuraan nu geessu eeysaa jedhanii marii qadaaddatanii jijjiiramni amma dhufe hummaarreedhaa keessa kutaniiti Dr. Maraaraa Guddinaati Piroofeesar Maraaraa Guddinaatii fi Baqqalaa Garbaadhaa ummata gartee biyya keessattuu jechuudha wayyaaneen mana hidhaa kana kattin hidhin hin qabne gahee isaanii san keessatti Abiyyii Ahmadii fi Lammaa Magarsaadhaatillee numa harkan Joorballee numa harkan ummata nagaa wajji waliin dalagan divide role siistama juu fayyadamanii siistama qoqqoodii biti juu ummata kanallee walabaan buusan abbootii qeerooti ummanni isin walabaan buuftan kunis yaa manguddoo yaanni miila seene yaa manguddoo akkami karaa qaxxaamuraan kiiloo 4 seenneettee gandummaadhaan afooshaadhaan wal jaarte arrabooda FB kiyya jalatti namoonni waliin hayyuudha juu ammanarraa bahaa oosaan kajuu kuta dhabama rabbi sinaa ta'u silattuuniin beekamma hiccitii teeysan nama gabbee kufuutaniiti jaakkataatti keessanii kuma kaanis duratti qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu Arsii Harargee Baale Jimma Wallo akka nyaachuu turtanitti qabsaa'ota akka nyaachuu turtanitti qabsoo Oromoodhaa malee nagarre qabsoo nyaattu qabsoon nyaatettan sanitti silattuu yoo gaara jiraanne achi kuchiisii bareechi ajjeesi jechuu yoo gartee immoo ani isinirraa lafa fagoo jiraadhe yookaan gartee wanni jiru siyaasaa rakastuu teessan saniin gantuudha tan gantuunuu isinii gocha diinaate tan jaakkataa birootti keessanii uwwiftan san walagarree jirraati lammiin kooleejaa walbeeyti jedhanii qurxummiin bishaan keessa walagarre dhaabbadhaa waan itti jirtan sanirraa hayyootaa miti isin harroota malee isin faarsulleen harroota silattuu gowwaa taguuga dhawaa hammaate akka daflaalsan kutaa hunda keessaa wali qabattan takka misraaq tasfaayiidhaa tana kutaa hunda keessaa warra oromummaan isaaniituu irruudhaa kana warra akka walabummaa ifiinjuu kana
warra cinaan isaanii fuula biddeenni kabaja qaba dhiifama. Warra akka qibaaba, warra akka gartee hangafa sareedhaan mataa guddatu. Taanta rifeensi tokko amma mayree fi kaan amata booda siin mayruuf rifeensi shiboo meeshaan kan fakkaatu. Warra akkasii namni hin bareenye hin qaanfatu jettanii hin ja'an duraanuu namni hin bareenye hin qaanfatu jaan. Diqaalaan nyaaran qabdu jaan ammaas warra akkanaa kana silaa as yaaftanii kanaatiituun namarra wanni ja'a. Isiniifiin deebisaa ta'e sallaaleeti akkasii hadaraa jijjiirama dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe arras hasilaa akkana qoma guutee finfinnee gubbaadhaa wanni ijoo ilmaan Oromoo ilmaan gartee kuun irraa du'ee kuun irraa naaffatee mana keessatti hafe saniyaa tultullaa dheebuun aangoo dhaariitu if kabajaa akkasii galatooma bileeyyan kiyya isiniin jaaladhaa. Jijjiiramni dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhufe hin dhaabbatu wadafiit fuula dura deemaa galatooma waan hin dubbadhu beeku because emotional ta'eetiin jira miira keessa galeetiin jira.